Amma inni nu kara biraati nu lolatti seente kara biraati non soba kana amalatti galcheeti waa godhe jee murteeffate maaltiin beekan kun maraatadha fayyaan qabu kun. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota wardaa akkam nagaa qabdanii fayyaadha jirtanii. Jira alhamdulillah galanna rabbiiti hunooyi deebinee jira gaa'ii. Har'a wardaanis gaa. Akkuma beekamuuni bira deebi'eetiin gaa isaan waan babbaarsu isaan bira deebi'e buleeyye kiyya. Salaamtaan gaafachisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagaa qabdanii jirtanii jajjabaatanii illee jechaa kana. Egaa qallee biiniin amma biratti argama isumaan na wajjin cinqamu jira na wajjin rakkachuu jira. Gaa ummanni amma argee jira gaabbaan bilaalisi manatti gani manatti gali jaa biiniin isaarra manatti si galchaa jee dhufee garuu hin galu ammanatti. Manatti hin galu xiqqoo of ilaalaa isinillee haa ilaalu jeeti biinii keenya. Laama beektaa. Even nillee amma waatee amma harka kannee even inni waatee harka kannee kana ijoolleedhaan mana galii jijjiiraa miran kanaafuu atillee sila mana keessatti deebiteetu mana keessatti teesse beekaduu amma achi keessa deebinallee amma beekaduu ofirraa bal'aa naannoo sanii arabatti ofirraa himneeti yoo booda shaakala asitti ta'e. Boodachittuu dhufee gaa'ee gaa'ee kan dhufee ona qalee deemee maalti hin beekan. Jenneeti nama abbaa manatti inni bal'aa nama dakara ulaa alarraa gisee araba malee namni banuu jiraare nama gisee ala ulaa alaa kan dadda kanaafuu of dura irraa timneetu mana kan keetti hoo deebite. Yaabiin manatti illee deebi'uun fedhu amma innillee xiqqoo of argu anillee yoo ganta kunillee na jibbe gadi bobeetuma shaararra ilmaan kanaa wajjin ta'a malee amma mana sanittis galee ifin sodaadha akkamitti mana sanitti galee kophaatiyya achis hin taa'u jibe. Lama bar arabni nama mushakala baluu fedhu. Amma inni nu kara biraati nu lolatti seente kara biraati non soba kana amalatti galcheeti waa godhe jee murteeffate maaltiin beekan kun maraatadha fayyaan qabu kun. Jaarsaan keetaa abbaan maanii jechuun mana ganaa amantirraa bee jira baran kana ganaan amanu kana egaa ni beekan namni duraan abbaa manaatidha beekanii yoo itti dhiisanii afaan nagaa natti ol seenan alaalchaa qote anumaan lubbuuti jedha beemti yaabiin qabu. Nama jechuun ilmaan kanarraa jechuun nama miidhu jechuun bartu. Garaan gubatee bari inni gubatee akka of godhu dhabe mala kanaan dhufe amma. Yoo garaan gubates duraan jaartii isaa taate haadha ilmaaniiti. Anna wallaalee waan gadhan itti godhanii garagalee sammuun isaa fayyaan qabdu na wallaalee jira bara. Nama jechuun nama miidhuu hin taane irratti uf dura yaadee wanni kun akkamii karaan kun hojii nama baasa jechuu yaadu qabu malee. Fayyaa qabaate duraan yaadaa jechuudha kana hunda amma ifa alatti baanee hacaane wanni ganaa deebi'uun jirtu amma lawoo kanuma biraa rabbiin naa hire malees ganaa mana sanittis deebi'uun fedhu. Awo mashallah rabbi khairuma godhu akkuma nama wayaame wawwaatu kana rabbi garaa wawwaatu malee mee ala sanitti aanatti dhufuu dura malee manatti galeefi boodaan kan abbaa manaatiin Ibrahim yoo jaaramne noo dhiise boodaan naanuma lubbuuti jedha bilaala. Amma bari jechuun nama bakka jirtu kanatti yoo dawwallee faaya yaamnee as jiranneetu isin malee bakka sanatti dhufuu namni yoo beeka bakka namni hin beeku bakka ammatti jirtu bakka ammatti jiru kan namni hin beeku yoo dawwallee faaya. Biiftuun sun of eeyyii ol kaate kanatti dhaaddatti mookam malaan manatti na deeffatanii an booda waan takka waan narra buusanillee hin qabu ilmaan kiyya hojii shaarra taa'ee firanis ofirraa dhoorgan kan danda'u biini keenya. Inshallah na bira irtan mookam reena agartanii isinillee mana sanitti mana ishitti galteettanii namni na laalu hin jiru. Lama jechuun akkasitti jira manatti galchinee gamti namni silaalu oolu. Miti akka Abiraan miidhudha manatti sin galchinu bara. Miti ijoollee tanaa gammada. Silaayaa talmaan kiyyaatiin baranuun waa shaararra taa'uun fedhu ala taa'uun fedhu bara mana namallee rakkachuun fedhu. Namallee rakkisuun fedhu silaa'ee namni ilmaan qabu alan ta'u namarrallee ta'u. Rakkoo jabduun na naqe kan hundaa'u mee amma akkanumatti manatti ol galii yoo jedhan hoo namtichi kun natti dhufee achitti naqalee lubbuuti jala lubbuuti. Mee akkam gola karaa kanaaf hin booya. Yoo karaa kam deemnee amma nu baasame yaadile yoo karaa kam deemnee nu baasame. Anaaluma kana deemetuma namuma isaa wajjin deemu jireenya isaa balleessuun fedhanis. Jireenya isaa balleessuunis inni jiruu na balleessanis jiruma isaa balleessu. Michaala deemuudhaaf baramee nuyi sodaatee amma waan maree dire. Namni galaasa saayibuu jiru namni hedduu inni laalamee mee xiqqoo inni isaaf laalu anis rakkadheetuma nama mana argadhee habiraa argadheehu habiraa hangan argadhu useetuma deddeema maaluma kana keessa useetuma firaa deddeema guyyaas gabbeeti akkanis ni bulamanna ka Oromooti ol galee. Mee Oromoo ajaa'ibaati wallaahi dubbiintu dubbuma ajaa'ibaati nama yaachifte yeroo haati ilmaanii mana baatee akkana taatu sana boleeyyan kiyya. Mega bar la no ya ci man ya ci walci jan san mo man xeyñet lu walci umma la ci tu gel namni bar
Eessatti galare isaan na baase. Mana keessatti saalaa jira mana keessa ijoollee taphatu feeti amma nama akkasitti ijoollee taphatu feeti. Keessumaa waan inshaallah rakkootan hundaatti dhiise. Wallaahi rabbutti ammallee isallee rabbi garaa laaffisuuf isallee akkuma amma ol bahee akkuma dhugaadhaan. Dhiisu kun maraataadha kun boruu garagaraa kun fayyaan akkana godhataa fi fayyaan hin beekan. Sammuu isaa gaahoo deebitanii ilaallamee sammuu namaatiin deemu jira sammuu isaatiin deemutti hin jiru akka duraaniiti. Duru eegaa bara namaa ni bitame sammuu hatamee sammuun hatamee yeroo hatamte akkamitti. Jaalala jala gore gaa'imee jaalalti sun akka waa isaa gootu arguu xiqqootti dhiise. Haalaalu. Bara waa taphe isaan tun bara jiraatu ni jabaatti waa. Akkamitti islaamee an jiruu isaaniitti wajjin jiraachuu isaanii dhiisuun ta'a waranis. Anis jiruu xiyya kana natti isaan itti dhiisee isaan jiruu bareedu. Nama bultii. Akka sarratti ilmaanii wajjin shaararra fiigee wanni akkas jamaan jirtu. Namni bultii oowwituu dhiisee gabbee bultii jala qabbaneessee amma haaraan. Inni dulloon ta'e haaraan barbaadaa jeeti. Yaa fi Dullottiinis gaanii laala. sumaatu godhe malee sumaaf godhe malee ammallee barra ni shawwate beekte. Namni yeroo tokko ni shawwatama. Nama shawwatamu garuu shawwatamee jira. Awwa rabbimti isaa sirreessu. Rabbi garaa alaaf sammalee doon goona fakku inni amma ol bee. Dhatu jirti amma laal biiftu laal wardaa teetti kasita ishii maal dhufe harma fayyitu amma ni ciiftii miti gaafa ol kaate. Akkanumalee sifirra hanga lubbuun nama keessaa baatu namuu baru karaa yaraan erbira ciisuu firaashara ciisetuma dhiitatuma nama jaaba jechuun namni fedhe haa jettu isheen isarra waan laallu isheen nama madaa'e kanaafuu ati amma nuti amma yoo bar na dhiibtee baran si galchinatti mana sanatti si galchinatti rakkoodha. Rakkoodha mana sanatti hin galu seetu kana. Baraan afaan Seetu mana sanatti hin galu. Usee kanumatti mana sanatti galuun hin taatu. Hin taatu eenyu gaafadha eenyu naa wanni ija booda lubbuuti achitti galee booda naa fi ilmaan kanaa waliin ibdantu nu fixee namtichi maraate maal beekan. Ilmaan wallaala ilmaan nu beeku jee duraani. Nama saahibi hojjette. Saahibaa jiraan. Gumaata nu amma sila achitti banatti galuu fa'aa jennee nu haasofaa dhaqaniituma namni badee jira Eega. sagaloonummaa sanaa sagaloon ta'e alatti baasuun hin taatu. Deemanii manatti galuu deemti maali jedhanii itti himuu fa'aa danda'anii beekadhu amma ol bahee waan wardaa mana galuu deemti amma ati garaa laaffadhu ji'a manatti galaa bilaal maarree jiin fa'aa namni fa'aa ni jaa beekadhu akkuma amma namni sammuu haatamee amma dubbii namaatiin deemuu kana ta'e kana taanaan nama haatama ammallee garuu amma haadha bilaal ni miidhamti hin miidhamtu maaltu fite miidhaan hangana oliin jirtu miidhaan haadha ilmaanii manaa gabbaasanii alaga nama baasan kun kana ol jirtu hin jirtu. Anis akkasumaan gaan dhiisuun taa'uga akkanumaan dhiisee hin dhiisu jechuudha shaaratti bahee efa maraattuu na godhanii alatti ilmaan kanaa wajjin bahee jiru dhiisuun hin jirtu galuunis hin jirtu maraattuu ta'e baramma maraattuma shaararraa ta'e namni manaa bahee ilmaan kanaa wajjin ala qabbana sana keessa taa'u maal nama jetteeti. Wallahi nu ibti mutaa nama kubaa wadaarra guyyaa hundi tanaa eegitee nabbee anfiidollee. Nama guddoon isatti barbaadee wanni ijuus hin qabu. Amma karaa gabaabaa akka amaarra itti yaade beekta. Amma si yoo oddoo manatti as deebineen isa kana manguddoodhaan nama itti yaamee nama yaa walii qabeete isa itti erga jeetiniin yaadee har'a wallaahi wal bakka hojii yaasanitti wallaahi har'a akkumatti yaadaa oolu kana na yaachisaa na dhibde. Rakkate inni biifoo amma haa rakkatutti dhiis. Isa rakkate. Rakkoo haa argue. Shabakaatti kolaalee. Wal'aanee mee wal'aanee arguugaamee sadaqatti guura fi akkamii wal'aanaa amma uummata lameen kanaawu haa argu. Namni nama fayyaa qabu dalagatee gabbeellee dalageellee ho'iillee wargaaraa miti jireenya wal balleessuudha xiyyaa fi ta'isaa jechuudha. Anis akka itti dalagatu inni na dhoorgee anniinis akka itti dalagatu dhabe namuu jiruu wal kasaaree jechuudha. Amma innillee wani fidin jettu amma innillee sirraatuma deemaa rabbi isaa sirreessu sallee beekte amma ati amma haalli takka gooneetuma takka amana si galchuu takka hoo isa kana manguddoo qabnee irraa finnee anaa otoo ati ganaani fayyadee sammuu xiyyatti nama nuwwan. Ilmi namaa ni jijjiirama beekan ilma jijjiirama kan jijjiiramu rabbumaa beeku. Amata meeqa guutuu otoo wajjin jiru edaa fuudhee ilmaan horu jiru bakka biratti kanatti ni min hin amanu kana ganaadha. Abbaaf ilmaan uumaa taanaa jaarsa ta'uu diduusi akkan godhuun qabu basanii. Silaafu sanii kan jirtu bara mulaallitu haaluma goone rabbiin rabbi isaallee araaramnaan beekadhu nama deeba namni karaa hin deebine jiru karaa nama deebi'u nama jijjiira hamtuu rabbi nurraa qabu ammaan booda inshaallah of eeggannaatuma
deddeebinee Ee gaddu yaa gugaatillee isa akkana godhu jedhanii garuu ati tataan na bira dhaabbattee ilmaan kana laalteeti. Ilmaanuma kanaa wajjin akkatti rakkattu tana laaltee na bira dhaabbatteeti rabbi si bira jiraatu inshaallah rabbi si bira. Nama rabbii wajji jiru waa takka godhuu hin danda'anii waa takka. Rabbi malee ilmi namaa waa takka si godhu. Maal nama godha ilmi namaa. Kanaafuu suutuma feegatuma feegaa deemna malee waan jiru inshaallah. Inshaallah rabbi khayrii nu haa godhu daawii. Amma isaa mucaan sun baran shaba harra baane beekta amma. Mucaa akkuma geeffate fakkaata gaasa dhaqatti guuree geessee fi bakka inni fidee geessee hin beeknu. Geessee fakkaata akkuma. Taa'irratti madaa'e barra. Larratti cittoo jee laalgaalle. Ganaallee wanni gad dhaabbatu waan ittuma ijaamtiif jechuudha isa faana deemus. Qajeeltuuf ganaa isaa jeete an akkatti haadha ilmaanii haadha bilaal kabajamtuu shaararra na baaseeti isaa qajeeltee silaayinuu inni qajeelee taa'ee raahaa naa godha jechuudha. Raahaan isaa raawwatuudha jeetiin jira. Inshaallah khayr marabdaa. Duuban deebanis. Hiyyaadina malleedha. Ismaatu turaayaa booda bakka ati jirtu dhufee miila sirrii dhugatu deemu. Almaa gidee akka ta'e ati lafarra dhufuu taa'aa. Dhuma dhufaa wallaahi harkaan lafarra dhufee yoo miila sin dhungatee mataa sin dhungatee wallaahi sin araarfatee biinii maa naan jejjeete. Beekamaa beekan. Dhufee miila ti dhungatu irraan oolu beekan. Hara deemu wallaalee bara. Hara deemu wallaalee jaajee jira farguchi. Jaajee jira. Biyyoon addunyaa harkaa qaba guutuu harkaan fittee akkamatti barama. Addunyaa maal qaba duraan hojii waa qabaatte malee. Qabatanii jiran gaayoo gaa biyyatti waan duraan ol kaatan jiraattee fi fudhatan malee maal qaba. Kanaafuu hordoftoota fi daawwattoota keenya rabbiin gaa khayru nu haa godhu rabbi hamtuu nurraa qabu tanaan booda harma nagaatti rabbiin Abrahaamillee akkuma ol beekatti haadha Bilaal kiyyaa jee waatu jammaree jira beekta ammala waatu jammaree la. Ammallee akkuma kana rabbiin gaa isaa mataa isaa laaffisuu fi rabbi isa araaramu kadhannaaf. Haadha maanii jabbaan maanii adda faca'uu tana hin feenu beekadha. Adda faca'uu tana hin feenu beekadha. Haati ilmaanii ilmaan turti jaarsumaan turti adda facanii kophaa deemuu tana hin taatus ilmaan kana of jidduutti iddoo arganuu namni ilmaan kana adda bahu jechuun wallaahi biyya tana keessatti waan safuu biyya tana keessatti. Ilmaan kana akkam gootuu jaarsi dhiisee biraa deeme akkam gootuu ishee. Maal akka akkin godhuttuma rakkatu kun ottuma rakkachuu jiraanii re. Egaa rabbi rakkallee isinillee rakkasin inshaallah. Hamtu rabbi sirraa qaba warraan booda rabbi khayruma rabbi nu haa dhageessisu inshaallah tamaam waa takka tasgeeroo salaatu du'aayii godhadhu. Du'aayii godhatumatti hin jira boo gaafa rabbiin naa guutu irratti illee naa bal'isu uffatti irratti yallisee akira irratti illee naa bal'isu inshaallah akkuma isaatti naa tolchu. Addunyaa gubbaa jallattee jira inshaallah garuu rabbi raabdii muranii ani waan hin jullee hin qabu. Bolehnya kebiasaan doa menunggu darah, insyaallah. Insyaallah, hanga video berarti walitti deebinetti nagaan nutura.